Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa kitaaba mirga ajjeesuu jedhuun koomediyaan Waaqoo Geetaachoodhaan kan barreeffame kutaa 6ffaa isaa isin biraan geenyaa hanga xumuraatti nu hordofaa. Haati koo akkas jettee natti himte. Ganama hanga sa'aatii 3tti reeffi balbala jala ture. Obbo Amanteen reeffa cina taa'anii turan. Dargaggoonni muraasni naannoo mana keenyaa sibiilaa fi meeshaa qara qaban baatanii dhaabbataa waan jiraniif mooraa keenya keessa seennee itti siqnee ilaaluu sodaanne. Hamma sa'aatii 3 ga'utti fagoomatti reeffa isaa lafa irratti bullukkoo adiin itti uwwifamee jiru ilaalaa turre. Dargaggoonni ani fuula isaanii hin beekne dhufanii bullukkoo sana irraa ol qabanii reeffa suuraa kaasaa turan. Namni dhiisaa jedhee isaan dhowwuus turre. Namoonni ollaa waajjira poolisiitti bilbilanis ni dhufna jedhanii garuu hanga sa'aatii 3tti dhufne. Sana booda jaarsi waldaa keenyaa obbo Phexros dhufanii obbo Phexros, obbo Amantee fi namoota muraasatu reeffa lafaa kaase saanduqa barbaadanii keessa godhanii. Dargaggoonni naannoo mana sibiila baatanii dhaabbataa turanis ni deeman. Dargaggoota sana sodaannee waan turreef tuuta jennee reeffa fuunee namoota muraasaa wajjin gara waldaa guutuu wangeelaa deemne. Dargaggoonni sibiila baatanii naannoo mana keenyaa turan karaatti nutti dhufanii obbo Phexrositti dhaadhatan. Isa itti aanu ammoo siin ajjeesnee si gumna ittiin jedhani. Akkasitti namoota muraasaan reeffa fuunee waldaa guutuu wangeelaa seenne. Sagalee keenya gadi qabannee suuta jennee erga reeffa awwaallee booda gara manaatti deebi'uuf kaane. Yeroo gara manaatti deebi'uuf kaanu ammas dargaggoonni sibiilaa fi dullaa baatanii jiran naannoo mana keenyaa socho'aa waan jiraniif baay'ee sodaanne. Achitti gadda taa'uun akka hin dandeenye yeroo suma barree. Sana booda suuta jennee karaa biraa irra baanee buufata konkolaataa deemne. Yeroo buufata konkolaataa bira geenyu uummanni hedduun hiriira balaaleffannaa ba'aa ture. Isaan bira dabarree konkolaataa qabannee gara kana dhufne egaa jettee natti himte. Amma wanti raawwatame hunduu naaf gale. Abbaan koo galgala ajjeefamee mannis gubate. Ganama hanga sa'aatii 3tti reeffi isaa bakkee keessa lafa ture. Namoonni dhufanii suuraa kaasaa turani. Namni reefficha kaasuu sodaatee ture. Sana booda namoota yartuudhaan dhoksanii reeffa isaa awwaalan. Kun hunduu yeroo ta'u caasaan mootummaa keessumaa poolisiin magaalattii maal hojjetaa ture jedheen of gaafadhe. Boruu yeroon gara Najjoo deemu waajjira poolisii deemeen gaaffii kana isaan gaafadha jedheen murteesse. Haasaa keenya erga xumurree booda sadan keenya gara manaatti deebine. Galgala sana irbaata nyaannee hunduu rafuuf qophaa'aa turre. Kaleessa siree irran bule. Haati koo lafa firaashii irra bulte. Har'a ishee wajjinan buluu barbaadan jedhe. Lakki siin mijatu jedhanii hundumtuu natti falman. Nan rafa malee jedheen dide. Sana booda haadha koo bira rafuufan firaashii isheen irra bultu irra gadi ciise. Firaashiin sirratee hojjaadhaan qajeelee yoo taa'ee namoota hedduu waan hin geenyeef firaashiin dalga deebi'ee jira. Mudhii ol qofaa firaashii irra rafama. Mudhii gadi lafarra waan akka erbee afamee jirturra rafama. Daqiiqaa 5f irra ciisuun dadhabe. Baay'ee qorra intii lallaa. Achi irra akkasitti ciisanii hirriba rafuun hin yaadamu. Haati koo siree ho'aa sana keessaa baatee kana keessa rafuu ishee yaadeen gaddee. Guyyaa 2 gidduutti jireenyi hunduu faallaa ta'e. Akkuma isaatti achi ciisaa bulle. Dhugaa dubbachuuf hirribni nan fudhanne. Taatee guyyaa ajjeechaa sana raawwatame imammaa fi tuuliin natti himaniin keessa deddeebi'ee yaadaa bule. Hunduma caalaa kan na dhibee caasaan mootummaa gochi kun hundi yeroo raawwatu hoomaa gochuu dadhabuu isaatiin. Kun baay'ee abdii na kute. Bor yoo yakkamtoota irratti himannaa bannellee murtoo dhugaa argachuun akka nu rakkisuun tilmaame. Gaafa namni ajjeefamu isa cal jedhee ilaalutu warra ajjeese seeratti naaf dhiyeessa jedhanii eeguun gowwummaadha. Akkasitti utuu yaadaan
wanta fuuldura koo jiru tilmaamuu lafti bari'e. Boqonnaa 11 nuufis abbaa turani. Ganama hirribaa kaanee ciree keenya nyaannee imala gara Najjootti eegalle. Magaalaa Najjoo geenyee buufata konkolaataatti konkolaataa irraa buune. Bakki mana jireenya keenyaa buufata konkolaataa irraa tilmaamaan deemsa daqiiqaa 5 waan ta'uuf lafa deemuu eegalle. Namoonni magaalaa keessa jiran bakkaa bakkatti nu dhaabanii nu dubbisan. Hiriyoonni koo ani duraan wajjin barataa tures na arganii na dubbisan. Guutummaatti jechuun ni danda'ama. Namni nu arge hunduu nu dubbisaa waan tureef adeemsi daqiiqaa 5 sun daqiiqaa 30 ol nutti fudhate. Gara mana keenyaa kanan deemaa ture obboleessa abbaa koo wajjin ture. Hiriyaa koo Mulgeetaa Qajeelaa jedhamu karaa irratti argeen isa dabalannee 3 taanee waliin gara mana keenyaa deemne. Dhuma irratti bakka mana keenyaa geenye. Akkuma suuraa armaan gadii irratti argitan kana ture. Suuraa manni diigamee jiru, suuraa mana gubataa girgiddaan isaa gurraacha'ee aarri mana sana gubee jirudha. Qorqorroon isaa diigamee jira. Haala baay'ee nama sodaachisudha. Mi'i mana keessaa waan tokkoyyuu hin hafne daaraa ta'eera. Manuma gubate keessa seeneen kutaa ani yeroo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa barachaa ture keessatti qo'achaa ture ilaale. Yaadannoo hedduutu sammuu kootti dhufe. Kutaa hirriba ibabbaa fi imimmaan deemee ilaale. Achi keessas daaraa qofaatu mul'ata. Kutaa hundumaa keessa seeneen ilaale. Ibiddi iddoo hundaa waliin ga'ee ture. Qabeenyi waggaa hedduudhaaf qusannaa meeqaa fi obsa meeqaan horatamee halkan tokkotti daaraa ta'e. Seenaadhaaf haa ta'u jennee Mulgeetaa fa'aa wajjin mana gubate sana biratti suuraa kaane. Utuma suuricha ka'aa jirru sammuu kootti yaadi tokko na dhufe. Albaama suuraa kan maatii keenyaa kutaa hirriba ibabbaa fi imimmaa keessa ture yaadadhe. Fiigaan gara kutaa hirriba sanaa deeme. Mi'a achi keessa gubatanii jiran hundumaa gaggalagalchee ilaaluu yaale. Hunduu gubatee daaraa ta'eera. Kana booda abbaa koo qofa miti suuraa isaa iyyuu hin argu jechuudha. Daa'imummaa keenyatti suuraa isa waliin kaane hin argu jechuudha jedheen yaadaan ofitti dubbadhe. Qabeenya maatii koo qofaa miti kan gubate, yaadannoowwan suuraadhaan abbaa koo waliin qabnu tures akkasumaan manca'e. Keessi koo baay'ee gadduus wanta ta'ee fi gurra koon dhagee ija koon waanan argeef baay'ees ittiin dhiphanne. Sana booda manicha keessaa baanee obboleessa abbaa koo wajjin gara bakka awwaalcha abbaa koo argamuu deemne. Waardiyyaa waldaa guutuu wangeelaa dubbisnee gara bakka awwaalchi jirutti nu geessan. Awwaalchi abbaa koo seeraan hin hojjetamne. Hojii ariitiidhaan hojjetame akka ta'e hin beeksisa. Obbo Geetaachoo Addisuu, abbaa isaanii Addisuu Caalaa fi haadha isaanii Aadde Xajjituu irraa bara 1954 dhalatanii bara 2010tti waggaa 56ffaa isaaniitti addunyaa kanarraa boqotaniiru jedha. Barreeffamni sirriitti mul'anne awwaalcha sana irraa. Bakka irra dhaabadhee jiru sana jala reeffi abbaa kootii akka jiru yeroo yaadu garaan koo nagadde. Waan na dhaga'aa jiru natti fakkaatee awwaalcha isaa suuraa kaasuuf jedheen harki koo na hollate. Sana gidduutti obboleessa abbaa kootiitti galagaleen gaaffii inni dhagee rifate tokko gaafadhe. Yeroo manichi gubatee ibabbaan keessa ture taanaan akkamitti reeffi isaa argame asitti awwaalamee jedheen gaafadhe. Callisee ija koo keessa na ilaale. Arrabni isaa warra rukutaa maal ibiddi isa hin arganneen manuma qofaa gubee naan jedhe. Akkamitti mana gubee isa immoo dhiisaa jedheen deebiseef. Kottu amma isa dhiisiitiin bulchiinsa magaalaadhaan nu eegaa jiru utuu reeffi isaa hin jiraanne maal asitti awwaalu turre naan jedhe sagalee eekamsoon. Deebiin isaa nana manseesne. Yeroo manichi akkas gubate daaraa ta'utti ibabbaanis carraan ibiddaan gubachuu isaa ni jiraata jedhee yaade. Gaaffii kana namni ani gaafachuu qabu nama halkan ajjeechaa sana ganama isaa achi turedha. Innis obbo Amanteedha. Isaaniin yeroon arguun gaafadhe jedheen sammuu kootti qabadhee dhiise. Sana booda obboleessa abbaa koo waliin
gara bulchiinsa magaalaa Najjootti qajeelle. Waajjira bulchiinsa magaalaa Najjoo yeroo geenyu hojjettoonni hedduun nu dubbisanii haala irra jirru nu gaafatanii. Anis maatiinis akka jajjabaachaa jiraniin itti hime. Utuma gara kutaa waajjira kantiibaatti deemaa jirru mucaan dubaraa tokko bu'aa gara koo dhufte. Dhaabadheen ilaale. Dhuftee na hammattee na dubbistee imimmaan ishee haxaawwachaa akkam jajjabaattanii naan jette. Eeyyeen Waaqa haa galatu jedheen deebiseef. Jabaadhaa, barsiisaa Geetaachoon fa'aa isin qofaaf miti nuufis abbaa turanii hunduma keenyatu gadde naan jette. Tole eebbifame jedheen bira darbee gara kutaa waajjira kantiibaa deeme. Kantiibaan magaalaa dhimma biraaf walga'ii irra waan tureef daqiiqaa muraasaaf ala teenye eegne. Yeroo muraasa booda akka ol seennu nutti himanii ol seenne. Namicha dargaggeessa tilmaamaan umuriin isaa 30 gara dhumaa jiru tokkotu teessoo kantiibaa irra taa'ee jira. Fuuldura isaa abbaa gadaa, abbootii amantaa fi itti aanaa kantiibaa magaalattiitu taa'ee jira. Sana booda itti gaafatamtoonni foollee magaalattiis dhufan. Hundumtuu sassaabamee yeroo walga'u kantiibaan haasaa isaa jalqabe. Egaa waan ta'e hundatti baay'ee gaddina. Nutis har'a duunaa fi bor duunaa keenya hin beeknu. Ani dhiyoon godina Qeellam irraa gara kana dhufe. Hojii kana dhiisees baqadhee biyyaa ba'uu laata jedheen yaada. Gocha hammeenya akkasiitiin namni akka barsiisaa Geetaachoo yeroo ajjeefamu nama gaddisiisa jedhee suuta sagalee gadi bu'aadhaan. Sana booda abbootiin amantaas gadda guddaa isaanitti dhaga'amee nuuf ibsani. Maatii keenya karaa hundumaan akka deeggaran waadaa nuuf galan. Abbaan gadaas namoonni gocha kana raawwatan seeraan gaafatamuu akka qaban deddeebi'anii dubbatan. Itti gaafatamtoonni foollee magaalattiis namoota yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf waan barbaachisu hundaa akka godhan waadaa seenan. Dhuma irratti yoo yaada qabaatte carraa isaan siif kenna naan jedhe kantiibaan magaalattii. Ani waan dubbadhu baay'ee hin qabu. Utuu isin as jirtanii kun hundi raawwatameera. Manni gubatee, abbaan koo ajjeefamee, reeffi isaa lafatti gatamee akka namni itti hin buune godhameera. Yooma seerri biyyicha keessa jiraachuu baatellee Oromoon aadaa qaba. Oromoon safuu qaba. Oromoon akkasitti qabeenya namaa hin mancaasu. Ilma duratti abbaa ukkaamsee hin ajjeesu. Reeffa lafatti gatee wajjin suuraan ka'u. Yoo abbaan koo badii qaba jedhame kunooti. Abbaa gadaa biratti adeemamee wanti hin furamne hin jiru. Abbaan gadaa alangee baatan kanaan dhugaa murteessu. Sanaan ala hunduu abbaa firdii yoo ta'e boris tokko aaree ka'ee isa tokko ajjeesa. Inni tokkos ijaa baafata. Kanumaan namni dhiiga wal dhangalaasaa hafa. Abbaan koo du'eera. Abbaan koo maaliif du'e? Utuu isin jirtanii akkas maaliif ta'e jedhee isin komachuuf miti. Akkasitti ajjeefamuun, manni gubachuun, reeffatti qoosamuun garuu abbaa koo irratti yoo dhaabbate natti tola. Wanti maatii koo irra ga'ee nama kamirrayyuu akka ga'u hin barbaadu waan ta'eef. Inni darbe darbeera. Isa kana boodaaf garuu abbaan gadaa, abbootiin amantiis namni kamiyyuu ajjeechaa suukanneessaa akkasiin akka hin duune waliin hojjechuu qabdu jedhee yaada. Ani daa'ima, isin ana caalaa waan baay'ee beektu. Yooma lubbuu namaa oolchuu dadhabdan illee hamilee maatii isaaniitiif jedhaate reeffi isaaniillee kabajaan akka awwaalamu godhaa. Utuma haasaa jiruu abbaan gadaa fi abbootiin amantaa boo'uu eegalan. Namoonni gurguddaa yeroo akka daa'imaatti imimmaan xuruurfatanii boo'an arguun garaa nama raasa. Sana booda ani haasaa koon itti fufe. Yoo Waaqayyo nu gargaare manicha deebisnee ni ijaarra. Haadha koos akka isheen as deebitee keessa jiraattu goona. Magaalaan Najjoo baay'ee jaallanna. Uummata isaa baay'ee jaallanna. Jaalala nuuf qaban gaafa ajjeechaan kun ta'ee hiriira mormii ba'anii nuuf mirkaneessanii jiru. Sababa mana keessa jiraannu hin qabneef maatiin koo magaalaa kana dhiisanii bakka biraa akka deeman hin barbaadu. Isinis nu gargaaraa jedheen itti hime. Abbaan gadaa imimmaan isaa xaawwachaa dhala koo
Homaa rakkoon hin jiru. Ati akkas baannaan nuti karaa hundaan si cina jiru naan jedhan. Abbootiin amantiis dabareedhaan nutis maatii kana deebisnee dhaabuudhaaf waan dandeenyu hunda ni goona jedhanii waadaa nuuf galan. Anis baay'ee jajjabaadhee mana gubate kana deebisnee dhaabuu dandeenya kan jedhu keessi koo ni onnate. Nutis akka bulchiinsa magaalaatti qarshii 50,000 isin deeggarra naan jedhe. Kantiibaan oduu gaarii jalqabaa. Namoota achii turan keessaa daldaalaan tokko waan tureef innis daldaltoota magaalaa wajjin wal taanee waan humna keenya isin gargaarra naan jedhe. Maree waajjira kantiibaa akkasitti gaddaan jalqabee abdii xiqqoo tokkoon xumurre.